تعالى خير فادو غلطوبي غا او ار سي في جارموني براتيس او ال جي سي او اولغا كاو اسانس غا بروجكت غودار كاقباني حواسني خينيا او ار سي في كمتله اولغا كاو چنا دابتني ما غا بروجكت لي سان كغل مغيسن اسبانو خبجاليسن غفن اي اجرا عبد الله غا خلو چالان فارس غا واججبدو يادا جراني warra baalli sanirraa fudhate kanoogaa isa warri khaleessa dura dhuftan manguddoonni jechuudha warri community tajaajilaa turtan Abdallah Sheekha Golee Absalaam Ali manguddoonni gaa gurguddoon arra jirtan tun joollee arra community harkaa qabdu kanoo akkamitti mentorship uumuu dandeessaniif leadership isaanii kana cimsuudhaaf akkamitti gorsuu dandeessan akkamitti isaan cinaa dhaabbachuu dandeessan baalli akka gadaa Oromootti haa baalli qofa dabarsanii nama jalaa nafanii baalli dabarsanii gorsaan dabaalanii jechuudha. Sogaa ijoollee tan akka hojii gurguddoo fuuldura tanaa ol nu boonsitu akka hojjetanoo gara keessaniin hagam takka ijoollee tana mentorshipiidhaan stewardshipidhaan bira dhaabbachuu barbaadanii asumaanuu warra beeytee sooramne jee mana galee hojii community irraa fagaate manguddoota gurguddoo kanoo akkamitti deebiftanii dhaloota haaree kanoo akka hojjetanoo akka dhaabsumaatti dabarsitaa feechuudha. Well, boga megala tomi wani amma ani amata diidami shan mokaran Canberra ture amma dhufe hoggaan asigalu wani sar yaarbayni Oromoodhaan jira jeetumaan akkumaan dhaqetti wanna keessa horee maali boordii keessa na filanii wanni sun hanqatee amma deebi'ee horee sana keessa mataa ta'ee ijoolleen gidala hundi ijoollee xixiqqashoodha warruma akka caalaa kanaa fi ijoollee hanganaati. Wanni kun agarsiisu waliin dalagu jirra jechuudha. Amma waan kana waliin qopheessu jirra waan guyyaa bara 40 kana waliin qopheessu jirra. Wanni si ajaa'ibu warri Olgaatii fi warri ORCT dhufanii presentation godhuu deeman isaanii hojii solquba qabnaa jechuudha. Sammaleedhaas ijoolleen amma keessaa'u sabtii fi alada warra voluntary ijoollee qaraasiftuu jira ijoollee hedduu bakka seentara kana hundatti seentara 4 seentara kana hundatti nama qaraa isaa ijoolleen tunis dhuftee achitti wayii kenninaaf moraala isaanii waan moraala isaanii ol kaasu kenninaaf jechuudha. Anillee ijoollee tanaa hojii hoggaan dalagu seriously dalagasii galee wanda lafaa ka'ee خنان الرائر مار يسا أبدا ساعات يوان نقول مالي ليت انتوارين قدرت مالي في مورال إساني تيفو أكسي بريد هذا أما هو مقاري نقرتي دبسو جراي جودا خان مخانقا ونما ديما جروان haasa warratti guyyaa maanta na guyyaa gaggeessaa kana guyyaa 21 kana nama adda addaa groupii adda addaa ummata experience qabu hedduu haasawaa kanarraa ijoolleen tun ni barti ammallee practically hojii dalagu kanarraa wanni isaan baranni jiranii nutillee wanni irraa barru waa hedduudha jira isaan qofaaf kan irraa barru nutillee wanni irraa barru hedduu jira. I think wanni kun wanna gartee barnoota dhaabiin qabne namni hundi waan danda'u gartee contribute godhuun haalaan barbaachisaadha waan jiru mataa keessaa qabanii amma wanna kanarratti occasionii kanarratti guyyaa 21 kan namni dhufne jiru jaarmoonni amma maqaa dha'ee kanaa fi akkasumatti groupii adda addaa warri voluntary dalagu hundi way arkatan kuni moraala nama keenya ol kaasuudhaaf akkasitti hubadhaa jechuudha. Fado, I think ORCF, OLGCL, Olga, sada kasi nasa resa chukiya kasi nasa resa. Haye gara obocalati debi udafi iga hawi gudada ne Europe jesa ganta sani yo halin wanja kallati dan le sani dabar sudaf yon tanelle warabanne gabasa wal ragesan hawasa dunya sani besifna
maayirratti akka beetee koreetti dhaamsa hawaasa keenyaaf dabarfachuu barbaaddu maaltu jira jechuudha. Yamma gama xuuratti dhiyaachaa jirra. Sa'aanis ammoo almost sa'a 12:04 sa'a Abdalla Gaadhiifama gaafannaa jechuudha. Yoggaa sa'a akkana arkeenii ni aara. Sa'a tana dhoysineetu dafnee fixannaa. Caalaa dhaamsa baay'eedha. Tole hedduu galatoomii gammee sagantaa bareedduu tanarratti nu afeeruu keetiif hedduu galatoomii siin jenna. Hawaasa keenyaaf wanni dhaamuu barbaade hawaasni keenya bakka jirtanii isin hundinuu gartee hottaatii qooda irraa fudhadhaa. Keessattuu abbootiin haawwan hottaa muuxannoo gartee hawaasni keenya kan gartee yeroo duraa biyya tana dhufe dabarsu akkasumatti illee ijoollee teessaniif akka dabartu hottaatii ijoollee teessanis maatii teessanis fidaatii qooda irraa fudhadhaa isiniin jenna. Akkasumatti illee gartee waamichi kun Oromoo maraaf godhamee jira jechuudha. Oromoo maraaf godhamee Oromoon gartee jaalalaan kabajaan tokkummaadhaan hottaa gartee bakka sanitti wal geenyee wal bohaarsinee yaada walii dhageeffannee akkasitti gara fuulduraa walii tarkaanfannaa. Waamichi keenya afeerraan teenya bakka jirtanitti isin hageessu tokkollee ni nafinaa. Abbaan fedhe ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaadhaa. Abbaan fedhe ilaalcha adda addaa qabaadhaa. Ammoo tokkummaa keenya nuti tokkummaadhaan isin yaamne bakka sanitti jaalalaa fi kabajaa fi tokkummaa malee akkasumatti illee gartee muuxannoolee gartee abbootii teenyarraa dhaaluu malee wanni biraa wanni hin jiru. Kanaaf kottaatii hirmaadhaan isiniin jaa. Galatoomaa isinilleen Shabboo Miidiyaan hedduu galatoomaa. Baay'ee galatoomaadha. Nuti gaasuma nu irra deebinee baga hoggaa 40ffaa hundeeffama beektee hawaasa waldaa hawaasa Oromootii isaniin ga'eecha. Gara xumuratti sagantaa keenya dhiyaannee jira. Keessummoota kiyyaallee irra deebi'ee galatoomfadhe. Injinar Abdalla dhaamsi maayyiidhaan nu dabarsitu maali? Hawaasa keenyaafis waliigalatti dhaloota irraatii fi beektee manguddoota keenyallee dhaamsi ati asirraa dabarsituuf maaltu jira? Well, I think wanni caalaan akka gaarii fixe wanni namni yaamamin hin jiru, guruupiin yaamamin hin jirtu, xiqqaadhaa guddaa hin jenne, manguddoodhaa fi dardara hin jenne, hayaamamees hagartee yoo namni hin yaamamin illee yoo jiraate wanni kun waan gaariidha, waan hundinuu gartee irraa gammannu, waan khayriiti, kanarratti argamuun haalaan barbaachisaadha. Waa hedduu irraa bartanii hottaatii dhageeffadhaa, hottaa qooda fudhadhaa. Hottaan innullee nu gorsa as tolchaa nuun jaa akkasitti waliin oofnaa hottaa isiniin jenna. Afeeramtanii jirtanii kabajaan isin afeerree hottaa isiniin jenna. Ayyee ilmaan ayyaa sagantaa keenyaa sumarratti xumurannaa afeeraan tarmana fakkaate afeeraan biraa jirtu aruuza taatee waraqaa katabnee mana manatti isaniin finnu eega miidiyaa irratti waamichi isanii godhame kana ol waamichi biraa barbaadan taate gaatti ilaalla taraatti aanu maybe textiidhaa fi waraquma akka aruuzaa sanuu barbaadan isaniif goone isanummaa nurraa nafina isaniin jenna. Gara keenyaan Injinar Abdallaa galatoomi yerootti aarsaa gootee qaaxiraan hojii buluu keetiif illee ulfaadhu. Thank you hirmaachuu keetiif. Hedduu atilleen hedduu galatoomi isinilleen Shabboo Miidiyaan hedduu galatoomaadha. Gaarsa bareedaadha. Oromoof illee bareedaadha. Waan gaarii gootanii fayyaadhaa. Ayyee caalaa keenyaatti illee yeroo aarsaa gootee asirratti nu argamu keessiif ulfaadhu galatoomis jechuu barbaada maqaa Shabboo Miidiyaatii sallachuu. Tole gammee hedduu galatoomaa isiniin jenna. Nagaan nu turaa. Ayyee ilmaan ayyaa sagantaa teenya sumarratti xumurannaa isanillee egaa qophii teenya waliin turtanii nu hordofuu keessaniif galata qabdanii haga qophii tana fakkaattu walitti dachaanutti nagaa waaqaa keessa nu jiraadha. Wal harkaan teenya waxabajii 20 takka Flamington Community Center beektee ayyaana hundeeffama waldaa hawaasa Oromoo irratti wal harkaan teenya achi haa taatu jechuudha qophii teenya xumurannaa nagaa waaqaa keessa turaa. Thank you.